Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota madda walaabuu broadcasting bakka jirtanitti inni jaalalli Oromummaa isin bira jiraatu isin jecha kan isin daawwachiisaa jirru bakka baay'ee miidhagaa ta'e lafa Afrikaa kibbaa keessaayyuu gaara bareedaa tokkoon isin daawwachiisaara. Eeyanka akkuma argaa jirtan kana yeroo ammaa kanatti kan daawwachaa jirtan kuni sagantaa tamsas kallattii gama madda walaabuu miidiyaatiin isin darbaa jirudha. Gama YouTube channel keenyaatiin daawwiin keenya akkuma itti fufee jira. Namoonni daawwachaa jirtan hundi keessanuu akka nu hordoftan abdiin qaba. Baay'ee bakka mijaawaa ta'e jechaadha. Hedduu namatti toludha. Akkuma argaa jirtan kana bishaan asiin argitan kun Atlantic Oceanidha. Keessaayyuu baay'ee lafa namatti toludha. Lafa hedduu namatti tolu, lafa ol ka'iinsa guddaa qabu. Akkuma argaa jirtan bubbeen baay'ee ulfaataadha. Ijoollee Oromoo hedduun na bira jira. Akkuma argaa jirtan kana yeroo ammaa kana argitan na fakkaata. Gama sirra kun ijoollee Oromoo deemaa jiranii bakka bashannanaa jechaadha. Bahara dhiqachuuf deemaa jiranii. Ho'i akka malee dabaluun isaa, ho'i akka malee hammaachuun isaa yeroo ammaa tana qe'ee keenyarraa kaanee naannawa baharaa dhaqneetiin dhiqachuuf deemaa jirra jechaadha. Arifee! Ijoollee Oromooti kun gara jirti. Ijoollee Oromoo maashaallah. Hedduu namatti tola. Akkuma argitan kana kun bahara irra deemaa jiranii waan hedduu namatti toludha. Akkuma argaa jirtan kana lafa baay'ee ol ka'aa ta'edha. Lafa baay'ee ol ka'aa ta'e qilleensa baay'ee namatti toludha. Akka ittiin gammadan abdiin qaba. Oromiyaa biyya too biyya abbaa qabdu. Oromiyaa biyya too biyya abbaa qabdu. Galanni kee hin badu hanga jirru lubbuun. Galanni kee hin badu amma jirru lubbuun. Biyyarraa baqannee biyya ormaa jiraannus abdiin keenya suma hawwiin keenya suma akkamiin si dagannaree ayyoo Oromiyaa akkamiin si dagannaree ayyee Oromiyaa. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kuni galaana Atlantic Ocean kan Afrikaa kibbaa damee magaalaa Cape Townidha. Hedduu lafa namatti toluu fi lafa baay'ee miidhagoo ta'edha. Kan isin daawwachiisaa jiran immoo obboleessi keessan Falmataa Roorrooti. Akkuma argaa jirtan kana lafa baay'ee namatti toludha. Hedduu namatti tola. Hedduu namatti toludha. Akka malee miidhagaa. Eeyanka daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan madda walaabuu YouTube channel akkasuma miidiyaa keenyarraa kallattiidhaan kan isin darbaa jirudha. Lafa gaarreen Oromiyaati wal fakkaatu. Lixa Oromiyaa, Iluu Abbaa Booraa, Jimmaan, Wallaggaan naannawa kana fakkaata lafti kun. Asiin ammoo lafa ol ka'oo Arsii, Baalee naannawa kanneen fakkaata. Lafa qabeenya Oromiyaan qabdu keessaa hedduu namatti tolu jechaadha. Oromiyaan kana fakkaatti. Biyyi keenyas gaafa tokko bilisoomtee haala kanaan akka miidhagdu abdiin qabna. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Ana immoo isin kan daawwachiisaa jiru obboleessi keessan Falmataa Roorrooti. Bishaan argitan kun miidhagina biyya tanaatiif ekspoortiif impoortiidhaaf baay'ee tajaajilaa jira. Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuudha. Bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Oromummaa isin haa dhaqqabu isiniin jecha kan daawwachaa jirtan kun foddaa madda walaabuutiin. Galaanatti argitan kun bishaan Atlaantikii, gamanatti argitan ammoo gaara guddaa Afrikaa keessa jiru jechaadha. Qabeenya baay'ee miidhagaa ta'e. Asiin ammoo akkuma argaa jirtan kana Indiyaa galaana Indiyaattu jira. Yeroo ammaa kana ho'i akka malee dabaluun wal qabatee jechaadha. Tuutni madda walaabuu YouTube channel akkasuma madda walaabuu broadcasting gama peejii keenyaatiin daawwiidhaaf garana baanee jirra. An kan isin daawwachiisaa jiru obboleessi keessan Falmataa Roorrooti. Kasi wajjin turu jechaadha. Gama madda walaabuu broadcasting akkasuma gama YouTube channel keenyaatiin qilleensi akka malee ho'ee jira. Ho'a kan damdamachuudhaaf yeroo ammaa kana naannawa galaanaa dhaqnee akkuma argaa jirtan kana naannawa galaanaa jirra. Waan baay'ee namatti toludha jechaadha. Akkuma argitan lafa ol ka'oo keessaayyuu bosonaan hiraarfamee jirudha jechaadha. Kanaaf warroonni maamila nuun ta'in maamila nu ta'a. Lafa Oromiyaa fakkaatu isin daawwachiisaa.
qalbii keessan bashannansiisuudhaaf yeroo ammaa kan sochii keessa jirra jechaadha. Madda walaabuun kan keessanii madda walaabuun keenya warroonni kallattii adda addaatiin nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Imalli keenya ammas akkuma itti fufee jira. Keessaayyuu yeroo ammaa kana bakka qaama itti dhiqatanii fi akkasuma immoo naannoo qabbana qaburraan hanga tokko qabbana qaba jenneetiin aban naannoo saniin isin geessa. Baay'ee ulfaataa lafa baay'ee ulfaataadha. Ho'a jira garuu ammoo naannoo qarqara galaanaati. Akkasuu ta'ee ho'a guddaa jira jechaadha. Garasin imalaan jira. Turtii gaarii akka gootan abdiin qaba. Ani kan isin daawwachiisaa jiru obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Gama madda walaabuutiin madda walaabuu YouTube chaanaalii akkasuma allaattiin kun hin bareedu. Allaattiilee mimmiidhagoo hedduu jira. Namoota hedduu karaa kana dhufeetiin daawwatee dhufaa. Kanaaf daawwattoota kiyya turtii gaarii isin wajjin akka dabarsu abdiin qaba. Madaala. Alright. Kanaaf gaa madda walaabuu irraa namoonni hordoftan hundi keessanuu sagantaa tamsaasa kallattii gama broadcasting keenyaan namoonni hordoftan hundi keessanuu gaara olka'aa baay'ee akka argitaa jirta. Baay'ee lafa ulfaataa fi ho'i guddaan jirudha. Hello. Alright. Jaartiidha na fakkaataa kun wakkii gataaranii lafa saaraa keessa argitanii miti. Lafti isaa akkana yoo ilaalan biyyee guddaa qaba. Amma dhufnee jirra. Akkuma argaa jirtan kana saaraa keessa erga deemeen boodatti bakka wayii ga'een jira amman tana jechaadha. Lafa baay'ee qilleensi isaa biyyeen isaa yoo ilaalan biyyee baay'ee ho'aa fakkaatudha. Akkuma argaa jirtan kana lafa baay'ee miidhaguudha. Madda walaabuu broadcasting irra kan daawwachaa jirtan kun sagantaa tamsaasa kallattii gama madda walaabuu miidiyaatiin kan isiniif darbaa jirudha. Hordoftoota keenya baay'ee miidhagaa kan ta'e jechaadha. Warroonni daawwataa jirtan Oromiyaa yaadattan jedheen abdiin qaba. Lafti kun keessaayyuu naannoo paarkii Diishoo fakkaata. Lafa fakkaataa paarkii Diishootiin hedduu walitti dhiyaatudha. Lafa hedduu miidhagaa ta'e hedduu namatti tolu. Alright. Thank you. Lafa baay'ee ol ka'aa ta'ee fi miidhaginsa guddaa qabudha. Hedduu namatti tola. Lafa hedduu namatti toludha. Baay'ee lafa namatti tolu jechaadha. Lafa baay'ee namatti tolu, hedduu namatti toludha. Akkuma argaa jirtan kana gaara qabaa. Qilleensi isaa baay'ee namatti tola. Garana yoo ilaaltan ammootu dhagaa jira, baara jira jechaadha. Dhagaa gurguddaatu jira. Dhagaa gurguddaa argitanii miti amman tana bishaan gad deebi'ee jira fakkaata. Dhagaa gurguddaa jira. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan gama foddaa madda walaabuutiin sagantaa tamsaasa kallattiidhaan gurra isin buusaa jirrudha. Iyyanka akkuma argaa jirtan kana yeroo ammaa kana naannoon kun lafa baay'ee namatti toluu fi hawwachuudhaaf namatti tolu jechaadha. Lafa daawwii guddaaf namatti tolu, lafa bashannanaaf namatti tolu, qe'ee bareedee miidhagina guddaa qabu kallattiidhaan dabarsaa jirra jechaadha. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Turtii gaarii gama madda walaabuutiin isiniin jedha. Muliyaa garbaciisaa Oromiyaa maaltu gadhiisa.
Lafti kun baay'ee namatti tola, lafa baay'ee namatti tolu, lafa baay'ee miidhagaa ta'edha. Lafa hedduu namatti tolu jechaadha. Eeyyangaa akkuma argaa jirtan kana lafa baay'ee miidhagaa ture, lafa baay'ee miidhagaa ta'e, hedduu namatti tolu, kallattiidhaan isin daawwachiisaa irra.